Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo yaadadhu jechuun isiniif viidiyoo waraabde baazawee jechuun amma kottaa ahlu dawaa ahlu tawbaa ahlu nasihaa kottaa gara koominti dawaa jabaanatti jedha dawaa tarabbiin jallisina qajeelchaa Tamam, itu nih beyta nih. Tanmu hiditi, amantani amanu batte tanmu hiditi. Tanmu hiditi. Bakti berapa ketua untuk koyunju. Hidi furdo gadiraratu kanan urqabdani jechuudha qaba gabaa ummatti jechuudha. Sini galte betam nama amro damo sirri bareedalle. Ngaluma galatti ammo da'aa keessan fiin beytan. Da'aa keessan fiin nuti ammo. Yoon barbaachise footootiin kana waan akka kana. Video nama dhaggeeffatu dhiistanii da'aa kana haasa'uuf deemtan waan ta'eef nama jalatti akkam jirtan fayyaa keessanii yoo harka fuune qolee wanti kabajamuuf jaalatamu zabana kana keessatti dhiirri akka kanaa jiraachuu miti inuma yaadamu jechuu seenaa namicha kanaa fi namitii tanaa hundi keessan ni hubattanii jedhee yaada dhageettan illee wajjuma dhagahaa turre miidiyaa kanarratti jechuu والله بالله أني جزيت كتك دلان تكتك سبحان الله ربين الرئيسي تولجت عمل إسي بلسة بفس اللي بلس لا تكتك جرش مرة جتو تعمل لسي بده تبيفت سي بده تجران سي موتول سبحان الله قرم من أجل جران كيتولي إيسي أبيفتي دي عمل لك يون تولي بفتك يون تولي جراتو دنديتو carraan kee tolee carraa sii tolee san qabachuu hin dandeettu ka nama birattillee rabbi birattillee ittiin waqqafamta ittiin jibbamta carrama bareeda sanuyyuu jechuu ani wallahi fuulummaan kee namitti bitaa na laalu ijjummaan kee namitti bitaa na laalu ima jibbeeyyu sinin jedha wallahi al'aazim nin jibbeen na jibbisi waan wa'ii natti fakkaatti baqqaallee den gilgilii dhahaan badde wa'ii jechuu dhuma rabbiiti جن نمني أكا خنا حملي كمين جتشو أبلي وانتي نمني أكا خنا ربين كقول إيس أومي كفياهن كمني الجرت يصير بمتبر مجانكم كيصير براتبر جافسين كلين لما ركوب ست يصير براتبر مجانكم مي واجد تيسين ديري خنا جافا كلين يصير لما فيل تاته إرداتها كأتاجر سر رجعفت يصير ركته أشيت بكرداتا سن إتدبلمه مجانكم أشيت جالته جالته نمني دكوبساتا نما جالتون جرا فيانا ما تجيب نمني جزء هنا كيس يروسن جالته كله وفي تكا كنف أكستي وسو أكنا بوت فيته خاته نما تاته هرّا إسقينا تيت إيرجانا جنتي يرون شنت بيتي به ديبو شنت بيتي رجع ديبو يروجين هاسوفت سلكي أركان التكة يولالو يروه الدوف كي وجين هاسوفت نمتش أرجعت كذان هرياتي هريا سي تبرات التمريا لما قبل فكات كاتت سوكته هريا سي تبرا برأيته هريا سي تبرا دفتن قال لجوجا سدي برا تورته مالف قالوا ددا مالف مالو لولت نهم إسامة ولولت نجار سكيت الجنان أكبر بدي أكرتي تليجرام نما حاسس ساجرتو اتهمته هريا سي تنت تمتجت أكستي هري إني موتو هريا برات تجرسيزه شو تكستي سنين قوتك إسي نمتشجي ولي بريست أنا كوا كان عجائب سيزه nama kalee baasee kenneefirraa nama biraa maal gooti soyti osoo ka akkana bareedu kun bira jiru isiin biratti bar hansaraa fakkaatti bar fokkuu wayyoo bade carraa nama tokko carraa akkana osoo naaf tolche ana tanaaf osoo tolche isin kanaaf osoo tolche tana subhaanallah uumadhaan nama rabsuu hin ta'u malee warabbal kaaba hiree akkam jiru rabbiin bakka isiin silaa ciisteeni du'uuni jiraadhattee bootutti dhufee kalee ofii baasee kennee fi jaallatee jaalalaan waan maatiin isaa jedhuun dhagahuu didee waan hiriyyoon isaa jedhuun dhagahuu didee isii malee jedhee isii hojii jiraate booddee immoo sa'a inni rakkate isa gattee deemtee sa'a inni rakkatee dhukkubsatee barandatti kufee rakkatee konnaa deebi jedhee kadhatutti itti qoostee jechuu ergasii osoo jaarsummaatti ergin osoo araaraaf osoo inni kadhatu diddeet madri haraaraa miidiyaa qabdina fakkaata namitti seefu waan ta'uun bira dhayxe seefu bira dhayxe osoo dubbatu kasaan illee rakkoo jiru dubbatee jechuu karaa miidiyaa eegasii seefu bira dhufanii araaraman amma maal jedha kaleessa isii hojii araaramuu kiyya
in araarama jedhe rakkoo miti garuu anaaf siin jaarsaaf jaartii taane mana tokko deebine hin jiraannu zabana namni aasiidii fuula ol balleessaa jirutti zabana jaartiin jaarsa qaltutti zabana jaarsi jaartii qalutti ani amma booda mada biraa dabaluu hin barbaadu wajjin mana keessa hin jiraadhu jedhee jechuudha. Fakti dhaba qabu dhugaa lafarra jiru kan ta'uu qabulleedha kun amala wallaahi alazim ka ta'uu qabullee kan ani nagaaramee keessa kiyya kun naa fudhatu madide yoo namitti ilaalu namittiin hin bareeddu amala si yoo ilaalu irratti janaajjanti natti hin tolle mucaa yoo ilaalu ni bareeda fayyaalummaa isaa gara laafummaa isaa namni nama dhukkubsatee ciisu jaalatu yeroo jalqabaaf dhageen kasi jaalatu gaafati dhukkubsatee sirra galte sigateetta biraa soqaa deema dhiirsummaan keetu Allah alam gin isiin kanaayyuu galataaf ulfinna wallaalte maashaallah aleeha namni si nama akka jaasa oddiisi si namni si messenger anta telegram anta hasabtu suni irratti janaajantu suni nama akkami osoo nama sanuu argina ajaa'ibsiise bar dubartii agartanii akleesii dubartii takka agartanii ziftii ara tuni dubartii keessatti hin argamtu dubartii akka kanaan argallee hin beeku dhugaa nuwatu qalbiin teenne lamasaa dubartii akka tana argeen beeku hin jirtu nu keessa wanna akka nuti galata hin beeyna abbaa uuzbillaa mana sheexaara jedhe ana argeen beeku dubartii akkana galata namaa gadi gatte nama kalee kennee fi duniyaa irra akkasiin jiraattu sarabbii gadi taasise kana eenyu kalee namaa kenne gisee ammaa dhiirsa jaalallee ta'e eenyu kalee namaa kenne obboleewwantii yoo haadha si dhalte taate yoo abbaa kee ta'e waan si jaalatuuf malee namni kalee namaa kenne jira yoo akka obboleettis jaalattu taate malee yookaan obboleessa si jaalatu taate malee har'a namichi kun dhukkubsattuu isiitti dhufee dhukkubsattuu isii tana sirra jaallatee achumattuu kalee kennee fi fayyifatee yeroo inni waliin jiraatu eegalu teelegiraama irra janaajjante na ajaa'ibsiise baqa na ajaa'ibsiise awuzu billaa mana sheexaara carraan nama tokko akkam jedhe wallaahi laazim samoonni kana waan dhagahe keessa dubbii rawaan sanii fi dubbii micatii tana baqa waanaaf sammuu kiyyaaf haardii ulfaataadha tara waan sun ilmaaf garaan nyaatti beeytanii osoo isiin kissii biraa murtii biraa harkarraa qabdu namittiin kissii cufsiste osoo isiin quban qabne kissii cufsiste bakka isii hojjettutti dhayxeetti hidhaadhaa baate namittiin jechuu nagaarramee jettanii dhugaan isii jalaa dhokattillee kana wallaahi keessa hiyya kanaan hinjaa dhugaa wa'iddu jalaa dhokate si dhugaa wa'ii rabbiin baasuu fi qabu rabbiin dhugaa isii haa baasu inna dubbiin rawaan isaniitiif dubbiin jara kanaa lumanatti fakkaatte rawaan sunillee gaarummaa gisee kana keessa namni namaaf gaarumu jedhamee yaadamnu'i nama hin beeyneef gaarumte hiriyyaa karatti ol barti takkaaf gaarumte namni dirhaama 50,000 laaggahee itti hojjedhu sii kennaa bara kana keessa dirhaama 50,000 birrii 50,000 miti beekaa birrii 50,000 namni namaa kennu hin jira gisee amma birrii 50,000 biyya 10,000 koodii dammoo li ergu bar namni wala manaan jiru biyya keessatti garuu dubbiin jara lamaanii hedduu tanan ajaa'ibsiiste wallaahi billaahi subhaanallah rabbiin rawaan illee haqasii haa baasuu fi rabbiin namicha kanallee wallaahi namicha kanallee dhiiraa akka isaa haa baay'isu akka hin jenne dhalatu itti jallata dhiiraa akka kanaa rabbiin dhiirota hundaaf onnee haa kennu akka nama kanaatitti jechuudha akka nama kanaa dhiirota hundaaf rabbiin onnee haa kennuuf girrimma na jedhe wallaahi sa'a inni rakkatee maswarra bahee boohutti itti qoosaa turte jechuudha amma garuu si araarame jettiin kasobaa jala kufte maal fakkaattiyyuu ciqiqqitiin badee maal fakkaatta uuz billaahi mina sheexaan irra jiru akkana ta'ee namni ka fayyaa hin qabne fayyaa isiisan rabbii gaditti qaama ofii muree kenneefi irratti teelegiraama janaa jente agartanii suusii badaadha barku suusii bar yeroo fayyaa san qabdu ammallee galata namichaa dagattee irra janaa jente bar suusii badaan qabaatina buruufillee kana lubbuu keessan baas wallaahi suusii badaan qabaatina janjanaan baratina walumaa galatti hedduu takka waan na ajaa'ibsiise namichaaf garuu qarqaarsii guurramee jira baqa isaaf rabbi dubbatee jira bilaanyiisi wallaahi bilaanyiisi